odoo isin ta'ee maal gootu? Ilma Arabaatifan daa'ima dhale. Daa'ima isaanii narraa fudhatanii anaan immoo gara biyyaa galinaan jedhan. Baay'een gadde, baay'ee natti dhaga'ame. Ashamaa harka funee kabajamtootaaf daawwattootaa hordoftoota walee nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessaan bakkaa fi haalaa lafan jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa guutidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan Waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa ka har'a viidiyoo adda ta'e qabadhee isinii dhufee jira. Garuu warroonni mana kanaaf haarawaa taatan like, share, subscribe gochuudhaan mana kanaaf maamila ta'aa isiniin jecha viidiyoo kana immoo hanga xumuraa dhaggeeffadhaati. Saanduqa koomentii jalatti yaada nu barreessaa isiniin jedha. Ganama viidiyootti isin dabarsa. Viidiyicha akkas jedha. Odoo isin ta'ee maal gootu jedha. Anis akka nama kamittuun nan dalagadhaa nan hojjetadha jedheen waan biyya keessatti jireenyi natti ulfaatifan biyya ormaa deemu karoorfadhe. Haa ta'u garuu akkuma karoorri kiyya naaf guutee anillee biyya ormaa kanaa deemuudhaafan hin ka'e. Paaspoortii baafadheen dallaalatti kennadhe. Inni suduuna jalaa hin turin naaf deebi'e. Viizaan koo naa deebi'een anis qajeelee gara biyya ormaa kana deeme. Ergan biyya ormaa deemee immoo manni ani itti galee baay'ee mana gaarii ture. Warrillee gaarii turan. Baay'ee na jaalatu. Anis baay'een isaan jaaladha. Hojii kiyyas baay'ee jaalatan. Anis immoo maaragaanan hojjedha. Oduma akkanaan jirru manuma san keessatti oduma teenyuu maatiin mana kanaa warra kanaa maatii 6 kanani isaan tajaajilee uffata isaanii miicee nyaata isaanii hojjedhee waa hunda hojjedhuuf walumaa galatti maatii 6. Isaan kun hundumtuu baay'ee na jaalatu, baay'ee na kabaju. Keessattuu haati jaraa yookaan immoo hojjechiistuun tiyyaa baay'ee tokko na jaalatte. Baay'ees na simatte. Anis baay'een ishiidhaan olii galtee guddaa qabna. Anis hojii kiyya nan hojjedhe. Oduman kanaan hojjechaa jiru mucaan tokko isaan keessaa kan baay'ee na rakkisuutu jira. Yeroo hundumaa baay'ee na rakkisa. Baay'ees makaraa na godha. Waan biraan na gaafata. Yeroo inni na gaafatu lakkii ani waan kanaan biyyaan baanee kaayyoon ani biyyaa ba'eef kaayyoo biraatii iyyummaatu biyyaa na baase waan ta'eef hojjetadhee nama ta'uun barbaada. Garuu kanaafuu waan kana narraa dhaabi jedhee tanan itti hime. Inni illee waan kana natti hin kaafne ni dhiise. Anis hojii kiyyatti fufe. Osuma dalagaa kana dalagadhu guyyaan geessee waggaa 2 xumuradhe. Waggaa 2 ergan xumuradhee hojjechiistuu tiyyaan asii galee tanan biyya biraan deema jedhee itti himeen ture. Ishiin illee ani baay'ees jaaladhaa. Kanaafuu na biraa hin deemini. Asiillee galte silaa biyya biraa deemta waan ta'eef asuma na bira taa'ii jette. Mindaa yoo ta'e sii daballa waan ati barbaadde sii kennina. Waggaa 2 dabaladhuuti nu bira taa'inaan jedhan. Anis tole jedhee tanan waggaa 2 irra deebi'ee farrame. Waggaa 2 kana ittuma fufneetuma hojjenne. Waggaa 2 kana itti fufee duman hojjedhu wanti ani yaanne fi wanti ani hin beekne tokko na mudate. Abbaa koo baay'ee akka na jalaa dhukkubu natti himan. Maallaqa of harkaan qabu. Homaallee of harkaan qabu. Waan godhuun dhabe. Dhaqee tanan mindaa 3 gara fuulduratti kan hojjedhu naa kennaa. Abbaa koo baay'ee waan dhukkubuu fi yaalchifachuun barbaadan jedheen. Haati garuu maallaqa takkallee hin qabu. Kanaafuu yoo danda'ame immoo tikeetti sii muraa abbaa kee ilaalii deebi'inaan jedhan. Ani abbaa koo galullee harka duwwaan jira waan ta'eef wanta isaa godhu tokko hin qabu. Malli na harkaa bu'e. Wanti hundi na harkaa bubbuute. Oduman kanaan jiru ilma jaartii gaafadhe. Ilma jaartii gaafannaan garuu birri akkan siin kennu waan kanaan dura si gaafadhe sayyoo naa guuttee birri siif hin kennaa naan jedhe. Rakkoo waan nama goon hin qabdu waan ta'eefan anillee tole waan ati jette hundumaa siifan godhaa hin jedheen. Yeroo kana maallaqa naa kenne. Maallaqa kanarraa fudhadhee ergadhee abbaa koo fayyifachuu danda'ee jira. Haa ta'uti immoo waadaa inni na seesifate waan hin daganneef waadaa kanaa akkaan guutu na gaafate. Waadaadha waan ta'eef diduun hin dandeenye waan ta'eefan isa wajjin nan guuteef waa hundumaan hin ta'e nan raawwadhe. Baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Oduma akkasiin jirru
takka karaa argatee kan jedhee irra deddeebi'ee na gaafachuu dammare. Baay'ee na rakkisuu jammare. Oduma akkanaan jirru baay'ee tokko bakka nattuma fayyadamuu eegale karaa argatee waan ta'eef. Akkasumatti odoo jirru guyyaa tokko na dhukkubuu eegale. Dhukkubbii ofirratti argee hin beekne na dhukkuba. Achumarraanan na dhukkubaa jedheen itti hime. Yeroo kana isaa marmaraa waa'ee ulfaa marmaran isa sannaa fidan marfee isaa naa fidan. Yeroo kana yoo nan marmaree of laalu daa'imti garaa koo keessatti na hafe. Yeroo kana ani daa'ima kana akka dhaluun barbaanne fi qoricha naa fidee akkan daa'ima kana baasuun gaafadhe. Garuu edaa inni duraan marmaramee haadha manaa biraallee fuudhee sababa daa'ima godhachuu hin dandeenyeef haati manaasaa gattee deemte. Inni daa'ima godhachuu hin danda'u jedhaniin. Garuu daa'imti garaa kootti hafuu kan dhaga'e baay'ee gammade. Haati isaallee akkan isa wajjin walitti dhufeenya qabu ni beeku. Waan kana ni dhaga'an. Haatis dhageenyaan baay'ee gammadde. Baay'ee gammadanii ani immoo daa'ima kana dhaluun barbaanne waan ta'eef yoo nan diduu wanta takka sodaatini waa hunda kan nu godhu sii godhu nu'u hin shakkinnaan jedhan. Waan godhu dhabee tanan tole jedhee fudhadhe. Na kunuunsan waan takka nan miine waa hundumaa naa godhan. Guyyaan ga'uusaan oolu waan ta'eef ji'a 9 kiyya fixadhee nan da'e. Guyyaan da'e sanirraa jalqabee waan ani yaannetu na mudate. Daa'ima kiyya kana na biraa fuudhanii natti agarsiisuu didan. Siruma na bira fiduu didan. Harma kiyyallee akkan hoosisne na dhooggan. Xuunxoo bitanii fi xuunxoo hoosisu. Anaan garuu yoo fayyite gara biyyaa deemtaa daa'imti yoo si baratee booda rakkoodha jedhanii na dhooggan. Garuu gizeen garaadhaa qabuusan immoo yoo barbaadde daa'ima keetillee fudhattee biyyatti galtanaan jedhan. Har'a garuu natti gaabbani. Amma daa'ima kiyya kanallee gatee galuuf baay'ee tokko natti dhaga'ame. Dhala kooti nan dhale waan ta'eef. Isaan biras taa'us immoo amma hamilee isaan biras taa'ee itti fufus hin qabu. Obboleettii kiyyattillee himeen jira akka waan kana ta'eefi akkan kun raawwadhe. Obboleettiin kiyya garuu ilmoo kee fidadhu kottu naan jette. Jarri garuu ilmoo koo natti kennaan jiran. Ana qofaan immoo hin galtanaan jedhan. Isaan ilmootti baay'ee gammachuu qabu. Ilmi isaanii waan daa'ima godhachuu hin dandeenyeef daa'ima godhachuu isaatti baay'ee itti gammadan. Har'a garuu anatti guyyaan halkanaa'ee jira. Mee kana maal naan jettu? Mala kana akkam naa gootu? Jettee obboleettiin keenya takkaa dubbatte jechuudha. Egaa kabajamtoota kiyyaa viidiyoon kuni waa baay'ee of keessaa qaba. Warroota hubatee dhaggeeffateef jechuudha. An akka obboleettii kiyyaa kaa deebii viidiyoo kanarratti deebisuu fi arguu dandeechi waan ta'eef daa'imti kan ilma isaaniiti. Fudhatteellee odoo biyyatti galtee daa'ima kanaan wajjin hin jaalatamtu. Wajjinis jibbamtu garuu daa'ima kee kana inuma guddifatta. Haa ta'uuti immoo isaan yoo takkasi dhooggatanii jedhan isaan harkaa fuutee galuun inni ulfaata. Kanaafuu daa'ima isaanii kennitee fi yoo lubbumaanis galte inni si fuudhee haadha manaa si godhata jedhee yaadu. Maaliif jennaan namoonni fi firoonni isaa sarraatinyaa fuudhan jedhanii isa waqqasuu danda'u. Sarraatinyaa fuudhuu waan hin dandeenyeef isaan daa'ima qofa barbaadu malee si hin barbaadan. Kanaafuu an akka mataa kootti ilmoo gatanii galuun ni ulfaata. Garuu ammaraaciin hin jiru jedhee yaada jechuudha. Meesimme koomentii jalatti waan jettanii barreessitan immoo yaada keessanan laala. Ani immoo yaaduman irratti kennus nan dhabe waan ta'eef isinin jedha. Garuu wanni akkana rakkoon fedhellee yoo isinitti dhufe rakkoon fedhellee yoo isinitti aggaaxame duruma of eeguudha jechuudha. Rakkoon mo'adha kan rakkoon rakkadhe kana keessan ba'a jettanii maallaqaa jettanii qaama keessan arabdootatti hin taphachiisina. Kuni barumsa guddaa isiniif haa ta'u jechuudha. Na kana isinin jedha kabajamtoota kiyyaa kaayi in ulfaata. In ulfaata dhugaan deebiin qabu meesin koomentii jalatti barreessaa isinin jedha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemtu turtii gaarii isiniif haa ta'u. Bye bye.